ce wani galle kana mane ne kuma mun man bi masa mo ba wace da wace ya gaje man ne su security mo ko ce na man I don't know but I don't know maybe what can I do just this is the magana oga just leave it nama ko yo fa nama ci taragan yo asibana bakan ni ake na radio ya baksan bana Yeah. Hey, bakasan nu bana, Rita, please. We need this fan. Hey, we need this fan open. Abis, open here. Assistant. Oh, kana akasina ndio sasa. No. Achi security chupa security chupa. Rosa, eso no tiene necesidad de ningún de que haga rosa. Para rubana, para rubana. Okay, warrior say chita. We don't need nobody. Okay, warrior say injirtan hundi gata jolle dema achita. Bana bakatan bana. Hey, Atis, bani bakatan. Move. We don't need nobody here. Go on the back. Hey, Atis, move it. Open. No, achita bra. Warasi ke pembantu semata oleh baru dekat adalah bapak wajib tadi tim semata bapak wajib tadi itu ana nama to kollen barban mau oke, ada bulan semua berada di ini mau. Contoh kalian, Jawad Muhammad, Okobo Kanagarba. Bagaimana kita ini menara Eastern Texas. Thank you, welcome to Eastern Texas. Bagaimana kita ini? Semua ada. Akan semacam ini dari itu. Ayah duban nusika galatoma dubati nusika ayah nutata hedu galatoma wan nusimatani gudda galatoma Aye, keessummoota keenya sagantaa keenya jalqabuuf deema. Fayyaa argadhaa, fayyaa ta'a. Waamicha yeroo gabaabduu keessatti isinii goone. Waamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniif hedduu isin galatoomfannaa. Yeroo gabaabduu keessa qophii kana fakkaatu qopheessine. Akkana babbareeddanii aadaan faayamtanii babbareeddanii Oromoo babbareedduu taatanii nu argamtan. Hedduu nu boonsitan hedduu galatoomaa baga keessummoota keenya nu simattani. Hayyee sagantaan
dura sagantaa eebaan jalqabna erga eebaan banne booda qophii sagantaa ayolisii kennu qopheessanii jira akkasumatti keessummoonni keenyaas jiru san booda sagantaa tartiibaan isin hubachiisaa deemna kanaafuu ammallee irra deebi'ee obbo Baqqalaa fi obbo Jawaar Mohammad magaalaa Houston Texas nu jidduutti argamu isaanii mee maaltu suni dhaga'ama obbo Baqqalaan yeroo duraallee ta'u Jawaar magaalaa tana waggaa 12 dura dhufee jira magaalaa tana akka malee jaalata mee arraga waan nu jooni dhageenya iddoo biraallee isaa faarsu dhageenye hundaafuu mee gama sagantaa dabarraa duraan dursinee ammallee irra deebinee baga nagaan nu dhuftanii warreen dhadhaabbachaa jirtanis nu taa'a daa'imman xixiqqoo ruumiin achi duuba bal'aa jira achi nu teessaa achi warra taphachiisuu jira jechuudha akkasiin nu hubadha yeroo sagantaa jalqabnu akka namni qaamaa qalbii wal dhageenyu sagalee ijoollee bakkuma jirtanii ijoollee nurraa wanni godha callisiisa adara haye sagantaa jalqabuuf deemna qaboo balaa haye arraan tana akkaataa nuti keessummoota keenyatti simanne qaata jalqabumatti nurraa gammadanii jiranii waltajjii kana immoo bifa bareedaan akka keessummachiifnu abdiin isinirraa qaba sagantaan eebaan bannaa manguddoo nama afur asitti naayaam isinitti isinii waama daqiiqaa lama eebanuu godhanii sa'a teenya kabajaa boodarra haadholii siiqee nu dhufanii kabajaa isaanii isaanis nuuf bananii itti aansinee immoo waltajjii abbootii biyyaatii gadhiifnaa jechuudha Baqqala Garbaatii fi Jawaar Mohammad jechuudha soo kanaafuu adara ijoollee akka nuuf wanni gootan sagantaan keenya jalqabuuf deema Oggutakka manguddoonni eebbaan nu bantan Sheekh Abdul Malik asitti nu argama Sheekh Abdul Malik obbo Balaay obbo Sintaayyoo Sheekh Abdurrahman hayyee manguddoon teenya daqiiqaa lama isinii kenninaa eebbaan nu bantanii itti aansinee sanbooda sagantaa itti aanu dabarra tana lamaan ulum berqaba maksudnya sini no sini semua ke Madisa ya insyaallah sehat dua jam degan wali assalamualaikum waalaikumsalam baga akam oltan walitti qabaatti ammoo marti oromoodha akkam oltanii isinin jaa baga rabbiin nu gammachiise kam dura galanni isaa haa ga'u obboleen kennallee baga rabbiin nagayaan nu baase kaasii itti dhoobutaa baane kaasii rabbitti boohaa baane rabbiin isaan nu baase wal nu garsiisellee galanni isaa haa ga'u ka dubartiillee ka dhiiraallee shamarran illeen qeerroo fi qarreelleen baga rabbi isin gammachiise obboleen kennaan baga rabbiin ammoo kanarratti alaamaan ammoo isinii haa galuuti gaafa rabbiin rizqiin namaa baate malee dhumte malee namni waa hin ta'u
كانوا مرة سمرة فيو هاجا الأمه أرى نو أكبر يا نملة أكنت ولد رملة أكنت والجرة هي اللي قال ربي هاجا أمه ولو أجسيسه ولو جم متشيسه جرى اللي نوفده بوتا دكتي ولد ربي نوفده ربي أبا فده كنا بيكا لما أكنت تجالة جا كتابني ربي جالته جبريل وامي أن جالت ملائكة لين جالت راجل أنجا ملائكة لين جالته ور لفال لين جالت راجل أنجا دافي مغني أكنا نما جالن ديم وملكك النبي في نما لم نكن نما جالته ربي تجالته ملائكة تجالته ور لفال لين جالته أما اللي ربي اسم باس وان باتنيف وان الامتنيف وان يادن يادك يسر ربي سني آقو قمتشو تنمو قمتشو بودا ديمدي قمتشو يدود تأولا قمتشو اتديب نمو قمتشو وان يالي أرقلني قمتشو وان أبليا كين نباتي فيه ilma osoo qabdu bira teettee jiraachuu dandeettu warra ofii waliin taa'uu osoo danda'u akka fedhetti buluu osoo dandeettu akkuma namaa kanatti jiruu gaarii filattee gaarii jiraachuu osoo dandeettu sabni kiyya miidhame sabni kiyya haqa isaa dhabe sabni kiyya akkamitti ambaa gadii bula jechuutu kana godhe malee kana ta'uu dhabuu akka kaanii taa'uu ni danda'a rabbiin duuba ياد إسي يادني ربين لفن بلسني ربين إسنس مرقى سن آبتين مرقى سن يقولي إسني مرقى ونو مرقى نوغونا ربين إف ربين وحاقر سيسو ربي إفتن وحاباس وان أمني ربين وحاكن حقا كين أمني حقا كين أمني لفتين أمني المكين أمني لمكين أمني كسموهين مئيس سائس كذاتان هنا مئيس كبيوي بيدان أول ما ألف ميجا ميج هجمت دبر نقرا هجمت دوي هك أفرت ظلمي دان ربي إنما ظلمي بالرابطة ربي إنها جرجار ربي إنها نصر ربي مران وحلافز ربي إسني حلافز مو جرت أنا ربي إسني حائك بقى هنا من الحكمة بقى بحليل أتيجي لبيتها دلتشك فجل دلتشك فيتي اتبين كون مكافرتي جلك آياتي أكو ساسا باني قلتنا ساء كنجي لكي كون قرابو أسمتك الله جدي اتولي قلني نمني لكي كقلو اتقودنان ساني لفاو الخيجان إن دبتي جاكو لسان الحال بيتا بقى كفلي بقى كايلي مالك كان جمد كانت جمد اللي أرجع كأمون نعرفة اللي أرجع هدامني هدابون واحد اللي مجالسيسا أك أمني إساني يقولي هل كان يقول يا الربا لبيت أبتون على من يوبر ديبسي سيتي تديمن ديبس تجلات تديمن ديسيتي أبى يستني كيس أكنت كبير يقولي حملة لمقبوطة حميل متيسن بوتتني ربي سن الله هاغوت ربي يادك انما ربي نوحاغو ربي يادك ان نوحاغو ربي بيتين نسبي نجا ربي نوحاغو ايغا ديغاجو كان ربي نور هاداب ايغا ديغاجو مكان ربي نور هاداب دو علمان اورمو كان ربي نور هاداب ربي غبت يادك ان غمچو ربي نتن نوحاغو هاغنا رجيسا ربي نجا ور ولد بسم الله Nugabas saat ini saja. Jika lama muda. Oromo jirtu. Wangni nagano le nagano abuj. Ragora no abuj. Dogogora no abuj. Kuno akanati walgenye Oromo barenne waliti dufne ra wangni amalle tokumma Kenya ajabechu. Tokummaa keenya haa jabeechu yaa Oromoo kaleecha eecha jirra har'ammoo eecha jirra waaqni haa kabajamu galanni waaqaa ta'u hanidhame siikame
hansammuudhaan hidhamees immoo hin hiikama warri ammas hidhaa keessa jiran immoo hin hiikamanii nu maali jechuun nu wal ta'uudha amantiidhaan lagaan loqodaan wal qooduu dhiifnee hoo nu wal bira dhaabbanne kana caalaa oromoodhaa hin ta'a amanaa kana caalaa hin ta'a sila kanaafuu maal jedha seetanii maxaafa qulqulluu keessatti maxaafa mootota keessatti quraananii sulumaan jedha keenyanii kingi salamoon jedha waan tokko jedhe yaa waaqni manaaman itti dhufeeti maal sii kennu jennaani yaa waaqayyo jedhe hundumtuu hin jira beekuma naa kennii jedhe beekuma hoo qabaanne biyya hin bulchinaa beekuma hoo qabaanne wajjiniin hin bullaa beekuma hoo qabaanne walirra dhaabbachuun wal cinaa dhaabbanna sila kanaafuu beekuma naa kenni jedhe ammas yaa oromoo waayni nu uume waayni gurraacha garaa garbaa gooftaan Iyesuus Kiristoos beekuma nu haa kennu beekuma hoo qabaanne wanta hundaa mo'uu dandeenya jara keenya kanas baga waayni nagaan iddoo keenya keessatti akka argaman isaan godhe isinis immoo akka bareeddanii dhuftanitti akka nagaan mana keessanitti deebitan galtan isin haa godhu galatoomaa baay'een isin jaaladha go Houston daqiiqaa lama ni godha isaan deemtu waaqayyo nagaadhaan nu oolchee asitti walitti nu qabee galanna ga'uuni akkuma kanas immoo waaqayyo nagaadhaan akka wal geenye nagaadhaan gufuu tokko malee qe'ee keenyatti nu haa deebisu waaqayyo warra waliin duulu malee warra walitti duulu nurraa haa qabu beekaa keenya nuuf bulchu wallaalaa nuuf gaddisu waaqayyo dhaloota haaraa dhaloota waliin duulu nu haa taasisu inni dura bu'ee wareegama hundumaa nu kaffalaa jirus immoo waaqayyo cimina haa kennuufi adda haa kennuufi egaa waaqayyo walumaa galatti tokkummaatiyyuu waa hundumaa fidaa waaqayyo tokkummaa nuuf haa kennu galatoomaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فاروق ربيت قرتي الرب ياكنا أكلت ونقرسيسه فاروق ربيت هندي كيسنو الحمد لله جرامه خبيا جيرك بيا كاس جروس جنبتشو إسن أرجعتن كان أرجعني جركوني هدا بهاني بيا تقول أمة إساني تدو دولين أرجين أصدفن حما أمني بيا ركتشابة إساني وجه من قدام دوبرتي شبران دردران ودو بيا تقول دبسين وفني سلالني فولا كيسن أرجن gammachuu rabbiin nu gammachiise kana ammallee alhamdulillaahi galanni ka rabbiiti fuuldurattillee bal'inni akka dhufu inshaa allahu rabbirraa abdii qabnaa rabbi nu haa gammachiisu gammachuu isaa gartee waan rabbiin nu bira dhaabbatee kana lafan balleessinu hundi keessanuu alhamdulillaahi jedha galanni ka rabbiiti warra hidhatte hafellee warra isaan boodatte hafellee rabbiin nu haa baasu daddafee rabbiin nu haa baasu rabbi gammachuu nu haa agarsiisu ummata keenya gartee ka hidhaa jiru odoo ta'e ka gartee mana irra gubanillee ka daa'imman jala ajjeesanillee ka diraamaa irratti dalagaa jiranillee quba qabdani hunda isaayyuu rabbi nu haa sattaru
bakka kana dhaabbannee asiin dura rabbiin kadhanne waggaa afuriin duratti rabbiin nu awwaate rabbi qaaruurii isaan haa godhu jedhee asitti kadhee ture rabbi haga ammaatitti warra gaafsan dhibe wallaahi akka qaaruuriitti ardii jalatti gadi deemaa jiran guyyaa tokko ol hin deebine waggaa afurma waggaa shan gaafa mana kana keessatti minbarii kana keessatti as dhaabbannee abaarre ammallee warra nu darare rabbi qaaruuriin haa godhu rabbi fir'aawnaan haa godhu rabbi gartee rakkataa keenya rabbiin ammallee haa gammachiisu waan inni barbaadu rabbi isaa haa gammachiisu jara kanallee gartee jara milkii rabbi haa godhu jara rabbii milkii haa godhu warra uf beeku warra gartee akka jedhanitti warra gartee nu kennuuf deebuu miti warra nuuf uf kennu akka rabbiin isaa godhu abdii biraa qabna inshallah abdii biraa qabna yaa rabbi karaa harka yaa rabbi yaada isaanii irratti nu bilisoomsi yaa rabbi nu bilisoomsi yaa rabbi waggaa meeqa dararamne yaa rabbi nu bilisoomsi yaa rabbi miidhama keenya nu argi subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin Sheikh hedduu galatooma mee manguddoo teenyaa faamilee nu qonna daqiiqaa kannineef akkasitti daqiiqaadhaan nu xumuranii hedduu galatooma eebba isin nu gootanis rabbi nurraa qeebalu amma sagantaan akkuma itti fufee jira sagantaa itti aanu keessummoota keenya namni akka isaan nu simatan goonu manguddoo biyyaa Dr. Xilaahuun Abuta Kasittiin waltajjiitti afeeraa isaan haa welcome nu godhani manguddoo teenya Dr. Xilaahuun hamilee kanaaf me kanallee qabadda asuma qabadda waluma qabadda yaa akkan yaa isii xiqqootu qabadda abshir deema isaan qabadda yaa go ahead akkas yaa egaa hamilee kanaaf ka warra keessummaa keenyaatiif mana dararamaa keessaa ba'anii nu gidduutti argamuudhaa fi gatii danda'anii waaqayyo gatii dandeessisee fi galatii isaa gataa ta'u yeroon dheeraa gatii ta'eedha badaa haasaa gochuu hin barbaadu ani asirratti wallaansoon nu keessa jirru kun wallaansoo cimaa gatii ta'eedhaa fi nu gidduutti argamanii hafuura tokko akka isaan nu kennanu gaaffii keenya agaanii nu gidduutti argamuu isaaniitiif badaa galateeffannaa ganannaa galateeffadha. Obbo Baqqalaan iddoo kana badaa waan beekan natti hin fakkaatu. Obbo Jawaariin wal beennaa waggaa 4 baranaa yommuu argineen nama furdaa tokko humna nama qabu ture nus nu kakkaasa ture. Amma yommuun ilaalu xinnoo dhabeera foonni isaas badaa hin jiru ispoortii isin fakkaata waan irratti godhanis hin beeknu gatii kanaatiif asuma ga'uun isaaniiyyuu waan guddaadha haaloo keessa nu galchaniiru warri diinaas gatii kanaatiif as ga'uu isaaniitiif lubbuudhaan jiraachuu isaaniitiif waaqayyoon galateeffannaa asuma irratti hin dhaabaa ulfaadhaa hundi keessan al tokkitti afaan warra afaan oromoon dhageenyeef naasa'uu barbaada ኦሮምኛ ለማሰሙ እንግዶቻችን ጥሪያችንን አክብራችሁ በመሃላችን ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። ትግሉ የሁላችንም ነው እና አሁንም ቢሆን ከኛው ጋር እንድትቆሙ እኛም ከናንተ ጋር እንቆማለን። ትግሉ ገና ተጀመረ እንጂ አላለቀም እና እናመሰግናቸዋለን። በጣም እናመሰግናቸዋለን። ገለቶማ ዶክተር ጥላሁን ሐሚሌ ኑቴሳ ሀዬ ሰገንታን ኢትያኑ haadholee siinqee as nu dhufanii daraaraa nu godhu akka aadaa Oromootti aadde Qamariyaan takka as nu argami aadde Zubeida fi aadde Feeruzaan akka dhufanii daraaraa nu godhan jalqabna hamilee nu simadha isaan kun waan guddaa akka nuti sagantaa kana qopheessinu
shoorri isaan taphatan shoora xiqqaa miti warri hamilee nu godhee asumatti sagantaa kan akka miidhagu warri nu godhe tokko keessa isaanii harki keessan hin dhagamu ayyee isaaniif illee daqiiqaa tokko tokko kannaa fi waan itti dhagahame akka ibsatan osoo daraaraan goone dura yaada dabarfadhu waan si dhagahame hayyee kanas waliin qabu hayyee duraan dursee rabbii keenya galatoonfannaa ka jawaariin mana hidhaa keessaa baasee asiin nu gahe alhamdulillah rabbil aalamiin itti aansuudhaan wallaahi rabbii keenya galanni haa ga'u jawaarii hin baajennee eenne obbo Baqqalaa keenya hin baayennee ka eenne rabbiin nu baasee asiin nu gahee nu argisiisuun alhamdulillah rabbil aalamiin wallaahi rabbiitu armi ufiitiin nu baasee itti aansuun ummata kiyya ka'uustan galatoonfadha maashaallah akka malee bareenna wallaahi akka malee waliin bareenna takkaa oromoo akkana baay'attee haate argina ulfaadhaa namni gaafa goota ofii ulfees namni gaafa hayyuu ofii ulfees hin ulfaadhaa wallaahi hedduu isiniin boona hadhallee borullee naa jiraadhaa galatoomaa jedha hamileen hin jirtu هاي أما يرون وقتي خدراراتي أوكي أيه سكنتان إتيانو هنجيسان درارا mee hamileen akhannaaf dubartiin magaalaa Houston erga Jawaar Maammafaanidhaa seenan hiriiraanis waan adda addaatiin du'aa'iinis galgalaa ganama warreen wajji dhiphachaa rakkachaa turan keessaa isaanii arrallee sagantaan kun akkana miidhaguun isaaniini hedduu nu galateeffadha hamilee nu kannaaf hamilee play. Bani musik apa? Kamu saya faydam tren nari? Jiro kan piru. Mari beta. To kita speaker itu deh. No, kau nak oleh khajuan. Mana deh? Khajuan ni apa? Ya, mereka ismatis. Sagan boleh. So tadi kan awalnya masih mati. Awalnya kecil berapa? Which one? Okay, hasok kalau kurang. So, hari kita baca berapa cerita? Okay. Atau. Baca lagi saya.
Kasih, perfect. Thank you. Ayo. Let the verse. Okay. Haye, me ayoli siketi yero tak hamile. One tak kadaganjir. Don't worry, man, leave it. Haye, duraan dursee osoon keessummoota keenya asitti nafeerin xiqqoo duubatti waa'ee isaanii irra dubbachuu barbaada. Sambooda waltajjii isaaniif hin gadhiisa. So hundi keessan akka beektanitti arraan tana obbo Baqqala Garbaa an ergaaniif bare isumaa hidhaa jiruun beeka. Jawaar Mahammad dheengadda gaafa magaalaa Houston dhufu arrii ni qaba. Arrii irra gartanii ni qaba arrii. Maal taatan hin dhageessanii? Akkana arra hunoo jaarsomee dhufe jechuudha. Namni kun irra xiqqaadha umriidhaan. Haa ta'u garuu aarsaa isaan saba kanaa kafalan nuti akka hawaasa Oromoo Houstonitti Washington DCtti yeroo haaganan jedhamne deddeebinee jirra jechuudha sagalee isaanii ta'uuf. Maaliif qaama keenya, foon keenya, hoggantoota keenya, hayyoota keenya, dura taa'ota keenya isaan akkuma Martin Luther King fi uummanni gurguddaan Malcolm X faan beekamani Oromoo fi miti Afrikaaf uummata akkanaati jechuudha. Kabaja guddaa isaanii qabna. Kanaaf galgala ganama sagalee isaanii ta'aa turre arrammoo nu jidduutti argaman. Kanaaf isaanillee galatoomaa nuun jechuuf toorii gochaa jiran waan isaan nu fidanii dhufan isaanumarraa dhageenya. Kanaafuu mee ammaan tana gama waltajjii teenyaatiin isin dabarsa. Isaan gaafannaan obbo Baqqalaan gurratti isaatu xiqqoo jaarsa fakkaata isumaa feerii naan jee dura hayyama naa godhee jira. Jawaar Mahammad asitti naa simadha. Jawaar Mahammad. This is for OMN, okay. Me ganas dirta ba? Usi amara pa. Akamo. Falmadan gara ko lomte arni wa kan gara kan kai badu nanja. Wanda di. La marka tu njiro ega du lomte nanje. Bekuan tahu tu mai kina bidu kawa male. Kasi mere. Warri ustani bagawale devine. Gaafa dubbii eegallu san nama xiqqaa ture lakkoofsaan garii paaltoo bira wal bahinan falmataa gabara paaltoo kan jiru na fakkaate booda dhufe dhaloota sabara feesbuukiin dhaloota fiixaa mootii baat ture beekaan torba sun warra fiixaan qaccaruma akka kiyyaati paaltoo irraa eegale hedduudha Abdul Muhammad Jimmaa hundumni gaa gugoo way baak amma imala goonuu kana keessatti yeroo tokko tokko waaniin tireena fudhee hunduma deemu jiru na fakkaata beeyta. We went through a lot. Bakka haalli amma keessa jirruu fi haalli irraa eegalle probably waggaa 10 dura xiqqoo wallatti fakkaata. Baroo sanis yeroo Oromoon hedduu gadda keessa ture yeroo jaarmeewwanni keenya laamshaan yeroo abdii kutannaan collective self esteem itti ture chirraa kaanee dhagaa kanuma osoo dhiibnu osoo waliin dhiibnu osoo wal jajjabeessinu
haga tokko deemnee turre har'a waggaa galatoomaa jechuudhaaf simbira dhufnu bahuu keenyaan nutis gammannee isinis kan gammaddan ta'us garuu gammachuudhaan walitti dhufne yoo jenne of kijibuudha taati gammachuudhaan walitti hin dhufne nutis oduu gammachuu biyya irraa fidnee hin dhufne isinis nu harkuu keessanitti akka nu baanuuf qabsooftanii bahuu keenyatti yoo gammaddanis kumaatamaan mana hidhaa keessatti waan hafeef kumaatamaan qeesaataa irraa baqatee yeroo jirutti kumaatamaan namni dhumaa yeroo jiru keessatti waan waliin dhufneef waltajjiin tun waltajjii gammachuuti jechuu hin dandeenyu. Gammachuu caalaa gaddatu irra mizaana kaasa jechuudha. Wanni isin hin beekne kan isinitti himumaan jirtu. Inumaa'uu waggaa tokko walakkaadhaaf nuti odeeffannoo irraa adda cinnee yeroo turretti nu caalaa waan guyyaa guyyaan Oromiyaaf Oromoo keessa deddeemaa ture isintu beeka. Wanni haaraa isinitti himu hedduu hin jiru. Akkuma torbaan kana keessa dhageessanitti biyya keenya keessatti ummanni keenya haala takkaa dhaga'amee hin beekne dhumaatiin akka malee ta'aa deemaa jira. Tarii yoo zamana Haayila Sillaasee, zamana Garbuu, zamana Mallasaa walitti daballe waggaa 50 duraa sana walitti daballe dhumaatiin waggaa 4 dabree kun kan sanuu sadan walitti dabalamee caala jechuudha. Dhaabbachaattis hin jiru. Oromoo qofaa miti dhumaa jiru. Oromoon dhumaa jira. Gumuzuudaran dhumaa jira. Qimaantu dhumaa jira. Tigreen dhumaa ture. Amaari dhumaa jira. Namni biyya keenya bifa hedduu nama gaddisiisuun kumaatamaan dhumaa jira. Miliyoonotaan ji'a biraa dura nama miliyoona 5 fi tuqaa tokko buqqa'ee ture. Erga nu biyyaa baane immoo probably 100,000 buqqa'ee jira jechuudha. Kanaaf haala hedduu ulfaataa, haala hedduu sodaachisa namni biyya sanii ta'ee biyya alaasaa jiraatu biyya keessa boru maaltu dhalataan gaafii guddaadha jechuudha. Boroo maal dhageenya hoggaa rafnee kaanu maal dhageenya laata? Maaliifi biitii har'a biraa rafne boru waan biraati. Haala kana keessa jira. Kana maaltu fide? Rakkoon amma dura biyya san keessa mudattu zamana nugusaa isaa taatu zamana kaan wallaalatu fide jechuu dandeenya. Doofummaa duubatti hafummaatu fide, ignoraansii fide jechuu dandeenya. Rakkoo dhaloota keenya keessattuu waggaa 4 dabre kana dhufe wallaalaa miti kan fide. Muuxannoo keenya irraayis, muuxannoo biyyoota addunyaa irraayis hubannoo guddaa qabna akka uummataatti biyya sanitti. Hoggansi biyya sanii rakkoo beekumsaa hin qabu. Osoo walitti himnu, osoo addunyaan nutti himtu biyya uummata rakkoo keessa seensifne jechuudha. Rakkoo quufarraa dhufte kun arrogansiitu rakkoo uume jechuudha. 2018 qabsoo qeerroo fi qarreetiin waggaa jijjiiramne dhufu ummanni biyya keenya abdii guddaa horate. Addunyaan abdii guddaa nurratti horatte. Ummanni biyya keenya tarii amma carraa argame kanaan rakkoolee amma dura uumamaa turan mariin furuun godaannisa hanga ammaa sirnoonni adda addaa uumaa turan fayyisuun biyya haaraa hariiroo haaraa sirna dimokiraatawaa haaraa nuu fidanii wal jeequuf lolli dhaabbate nagaa fi tasgabbiin uumame ummanni keenya hiyyummaa fi gadadoon osoo hin taane gara misoomatti ce'uu danda'a. Abdiin jedhu abdii guddaa ture uummata keenya keessa. Sabaaf sablammiin hundi abdii guddaa qaba ture. Addunyaanis abdii nurraa qabaachaa turte. 2008 early 2009 waan ture hoggaa laaltan tarii anaaf namoota muraasa malee namni hedduun mirqaanaaf gammachuu guddaa qaba ture.
na yaadadda gaafa baqqalaan hidhaa nu bira dhufe abdii inni qabaachaa ture yoon ani isaa mormin boo'aa ture baqqalaan hin boo'aa ture abdii inni qabaachaa ture addunyaan ummanni qawwee malee sirna abbaa irree ofirraa buuse kun hoggansi sirna abbaa irree keessaa bahee sagalee ummataa dhaga'ee gara fuulduraa dhufe kun hoggansi haarayni dhaloota haarayaa ta'e kun sabaaf sablammoota jidduutti hariiroo haaraya nagaya buuse sirna dimokiraasii uume biyya Afrikaa keessattis taate biyyoota biraatti moodeelii ta'uu dandeessu ni jaalan jedhanii abdataa turan jechuudha. Abdii kanarraa akka ka'an biliyoonaan doolaara biyya saniin naqaa turan. In billions. Garuu sun hin taane maaliif? The leadership took things for granted. Hawwi ummataa san the goodwill ture san abuse gochuudhaan sirna haaraa ummatoota jiddu galeessa godhate jaaruu mannaa akka mootota ture durii ta'uudhaaf hawwu wal dhaggeeffatanii yaada jiddu galeessaa yaada waloo fuudhurra yaada ofii humnaan ummatatti fe'uudhaaf yaaluun sirna dimokiraatawaa fi federaalawaa ummata ceesisuu danda'u fuudhanii deemurra gara sirna abbaa irree ijaaruutti hawwuun hoggansi sabaaf sablammoota keessaa maddu immoo walii obsee rakkoolee jiran wal hubachiisaa walii hubataa walii obsaa deemurra wal morkuun atakaaroo seenuun ummata keenyaa fi biyya keenya gaagama guddaa keessa geessee jira jechuudha. Yeroo adda addaatti akkan dubbachaa turetti biyyi tokko gara fuulduratti socho'uudhaaf wanni sadii wal cina deemuu danda'u qaba. Tokkoffaanii fi mata dureen siyaasa. Biitii siyaasa fi hin sirreeffatin, biitii siyaasa fi karaan qabsiifatin rakkoo nageenyaa security keessa seenti. Siyaasni waltajjii irraa baanan, xarapheeza irraa baanan bosona gala qawweetti seena jechuudha. Siyaasni qalama bira dabarraan ulee seena. Siyaasni babbade gara wal waraansaatti seena. Rakkoon security immoo diinagdeedha miidha. Maaliif ummata biyya wal waraanu keessa oomishni ni hir'ata. Maaliif namni nagaa yoo qabaate qotata, nagaa yoo qabaate faabrikaan hojjeta, nageenyi yoo jiraate wal keessa deemee daldala. Biyya nageenyi hin jirre investimentiin ni hir'ata. Biyya akka keenyaa ta'e hiyyeessa taate socho'uudhaaf investimentii biyya alaa FDI guddaa barbaaddi. Rakkoon nageenyaa ikonomii baay'ee miidha. Waggaa lamaan kana qofa irratti fuulleffata namni. Diinagdeen Itoophiyaa waggoota 8 dabreef gadi deemaa jira. Yeroo sochii fi qeerrootii irraa kaasee jeequmsaa fi tasgabbii dhabiinsa biyya keessatti uumameen ikonomiin laaffataa deemuudhaan yeroo ammatti namni keenya kasaraasa irraa hafe beelaan dhumuuf deemaa jechuudha. Dur gammoojjitu beela. Dur gammoojjitu seefti neetiraan jiraata. Amma akkasii miti. Amma kan beela'u kan miidhamu hojjetaa mootummaati. Daldalaan nama magaalaati. Dur gaafa nu ijoollee warra keenya magaalaa bira dha'ineeti baran. Yoo dhukkubsatees namni dhufee isaan biratti wallaanama ture. Jireenya irra wayyaa, huccuu wayyaa kan uffatu, nyaata wayyaa kan nyaatu, barsiisaa ture, haakima ture, warra magaalaa ture. Amma akkasii miti. Namni keenya magaalaa keessaa duggoomaa gargaarsa maatii isaa kan baadiyyaatiin jiraata. Qaaloominsa jireenyaatirraa kan ka'e jechuudha. Kun hundi rakkoon siyaasaa gaaga'ama nageenyaa insecurity uume. Insecurity individual cause of the collectively. Dhodhoisuu yaala namni biyya sanii. Wal shakkii wal soddaan ummatoota biyya sanii jidduu jiru
The tension in the room jedhan waree kanatti you can cut it with a scissor. Tension Itoophiyaa keessa ummatoota jidduu jiru hedduu sodaachisaadha. Namni keenya amma sablammiin eliitiin bakka adda addaa jiru keessattuu biyya alaa jiru kun waanuma lafaa ka'eetuma waa uumamutti fakkaata. Bakka citaan gogaan hin jirre kibriin lafa bu'ee ibidda qabsiisuu hin danda'u. Kanaaf hariiroon ummatoota akka malee miidhamurraa kan ka'e haala dhoowwu guyya guyyaan dho'aa deemu kana keessa jira jechuudha. Kanaaf sababa siyaasaan baduutirraa kan ka'e probably seenaa keessatti sirni mootummaa Itoophiyaa akka ammaa laaffatee hin beeku. The state's control over means of violence has been so weak sadarkaa ammatti laaffatee hin beeku. Mootummaan nageenya uummataa mirkaneessuu dadhabuu isaatirraa kan ka'e bifa adda addaatiin humnoonni gurmaa'anii hidhannoon socho'an. Kun immoo wal shakkiif wal sodaan daran akka hammaatu godhee jira jechuudha. Kanaaf nutis uummanni biyya saniis lammiileen biyya alaa biyya saniif dhimmanis yeroo ammatti biitu sun yoom facaati uummanni sun yoom wal fixa ka jedhu biyyoota addunyaa irratti yeroo ammatti sodaa nageenya addunyaa jedhamanii laalaman hagoo keessa tarree duraa irratti argamaa jirra jechuudha. Kanaaf sadly oduu gaaraa isin qabannee nuti oduu odeeffannoo hamilee isiniif qabu odeeffannoo abdii isinitti horuu qabnu odeeffannoo nu qabnu rakkoo guddaa keessa jirra. Rakkoo kana keessa akkamitti baana? Rakkoo tokko keessaa bahuudhaaf wanti dura uummanni biyya tokkoo hoggansi biyya tokkoo godhu tokkoffaa rakkoon jiraachuu sana amananii fudhachuudha. Rakkoon jiraachuu fudhachuu baannan na dhukkubaa jettee amanuu baannan mana hakimaan dhayitu. Dura rakkoon jiraachuu fundamentalii biitii sun rakkoo hamaa keessa akka galte amananii fudhachuudha ka dura. Rakkoo takka amma dura mul'attee hin beeyne. Duraa wal dhibdeen biyya sanii it was vertical. Mootummaa fi saboota jidduu, mootummaa fi uummata jidduu, mootummaa fi dhaaba siyaasaa jidduu. Amma vertically mootummaa fi uummatoota jidduu jira, horizontaalis gareelee adda addaa biyya keessa jiran jidduutti wal dhibdeen jirti jechuudha. Complex ta'ee jira. Dur rakkoon biyya sanii humna mootummaa mormuu fi mootummaa jidduudha. Largely waan biyya keessatti biyya alaa yoo taate immoo humna tokkoo fi humna bitaa maybe the Soviets and Americans kanatti ture. Amma humnoota hedduutu harka galfatee socho'aa jira jechuudha. Kanaaf furmaata rakkoo biyya keenya uummata Oromoos ta'ee sabaaf sablammoota biyya sanii fiduudhaaf kan duraa rakkoo akka qabnu lammaffaa immoo rakkoon sun rakkoo akka malee bal'aaf walxaxaa ta'e ta'uusaa hubachuudha. Rakkoo qabaachuu keenya walxaxa rakkoo kanaa yoo kan hubannu taate immoo mana yaalaa dhaquu gaafataa jechuudha. Rakkoon tokko biyya sanii qabnu dhukkubsataan ufumaaf haakima ta'uu yaalaa jira. Self cure, self medication waan jedhanii tokko hin jiraani. Biyya kanatti namni keessattuu waggaa sammuu dhukkube alkooliidhaan yookiin immoo drug adda addaatiin self medication makes the disease worse. Rakkoon amma gama mootummaa saniitiin agarru self medication irra seenaa jiru jechuudha. Rakkoo amananii fudhatan rakkoo san furuudhaaf immoo wal'aansa barbaachisaa ogeessatti geessuu didurratti jiran jechuudha. Ogeessatti geessuu. Ogeessi yoo argee maal godhuu qaba? Diagnosis sirrii ta'e fiduudha qaba. Ka'umsi rakkoo kanaa tokkoffaa waggaa 4 dura san dabalee miti. Waggaan 4 irraa kun itti hammeesse. Mana yaalaa dhayxee namni tokko dhukkubsatee mana yaalaa waggaa dhaqee wrong prescription yoo kenniteef itti hammaataa deema. Itoophiyaan akkas taate. Biyyi bu'uurumarraa rakkoo qabaachaa turte. Bu'uurumarraa hariiroon ummatoota jidduu jiru sirna cunqursaatiin
wal caalman disparity waan uumameef social economic and political disparity waan uumameef waggaa afran irraa hojiin keenya kan ta'u malee disparity san inequality jiru sirna sirreessuu danda'u jaaruu qabna turre but we gave it a wrong prescription adeemsa imaammata tarsiimoo inumaatu rakkoolee dhibee biyya sanii hammeessutti seenne jechuudha sirna abbaa irree hawwuun sirna federaalizimii diiganii sirna jiddu galeessaa ijaaruudhaaf yaaluun biyya haaraa yaada haaraa hariiroo hawaasaa new social contract ijaaruudhaaf yaaluu mannaa akka kaleessatti sirna kaleessaa'u rakkoo nutti ta'e sirna kaleessaa'u dhibbee nutti ta'e adeemsa kaleessaa'u dhibbee nutti ta'e deebisuudhaaf yaaluun rakkoo uumee jira jechuudha. Kanaaf furmaatatti deemnee kan jennu taate rakkoo akka qabnu rakkoon keenya immoo maali kan yoo adda baasanii deemnu. Sadarkaa amma irra jirrutti rakkoon furuudhaaf yaaluun ibiddaan dhaamsuudhaaf yaaluun daran ibiddaan meeshaa deemaa jira. Rakkoon siyaasaa dubbiin biyyattii dhimmi biyyattii waltajjii irraa bahee afaan qawwee bosona akka seenu godheera. Ammas qawween hin furayyanii deemuun dogongora guddaadha. Kanaaf nuti kan jechaa jirru mootummaanis kan jechaa jirru dippiloomaatota agarrutti illee kan jechaa jirru rakkoon security rakkoon wal waraansa Itoophiyaa keessaa sirni siyaasaa baduudha. Rakkoo security san securitization dabalaa deemuudhaan furmaanni uumuu hin danda'u. Kanaaf humnoonni wal waraanan gara nagayaatti deebi'uu qabani. Mootummaan biyya baraaruu yoo kan barbaadu taate humnoota wal waraanaa jiran kana wajjin gadi taa'ee mari'achuu qaba. Kana har'a miti. Wal waraasatti osoo isaan hin seenin tarii sababni tokko itti hidhamneef lolatti seenaa jirtu lola irraa dhaabadhaa. Filannoo yeroo godhuuf deeman san filannoon kun biyya kana lolatti galchaa dhiisaa duraa mari'annu jecha ture. Gaafa lolli Tigraay eegalu lolli kun hin baasu humnoonni jechuun lola dhaabanii maritti haaseenanii jedhu. Gantoota jedhamne. Manadhaa keessas ta'e mana murtiittis kana jechaa turre akka paartiitti illee ejjennoo kan fudhannee sochoone. Tarii paartii tokko immoo lama kan warra lola mormee kaafaa oola. At great risk yeroo sanitti lola mormuu jechuun nama abaarsiisutti nama fannisiisutti mormine. Deemee namni kumaatamaan erga dhume booda humnoonni lamaan kaaba Itoophiyaatti wal fixaa turan lammiilee hedduu erga ficcisiisanii qabeenya hedduu erga barbadaa'e booda amma gara mariitti seenaa jiru. Bareedaadha garuu gahaa miti. Saffisaan gara rakkoo siyaasaa biyya sanii rakkoo siyaasaa wal isaan dhabsiisan furuutti political negotiation seenuu qabu jechuudha. Kaaba Itoophiyaa qofa irratti fuulleffachuun immoo gahaa miti. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru kan Beenishaangol keessa jiru kan naannoo adda addaa jiru iprideets kan kaabaa sanuu dursa. Gama kaabaa qofa irratti fuulleffachuu osoo hin taane Oromiyaa keessattis kibba keessattis humnoota wal lolaa jiran wajjin gadi ta'anii mari'achuun dirqamaa jedhamu. Gadi ta'anii mari'atanii gara nagaya buusutti deebi'uu baannaan rakkoon hawaasummaa, rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa, rakkoon security biyya faalaa jiru. Amma waan amala ta'e tokko jira biyya sanitti. Waggaa namni dhume qofa uuyyaa namni dhumuu itti mafuudha kana hanga wal waraansi hin dhaabannetti wal waraansi biyyattii goolaa jiru kun hanga hin dhaabannetti ilmaan namaa dhumuu dachaan dabalaa deema malee hin dhaabatu. An akka kiyyatti nama dhumaa jiru qofaaf boo'uun sirruma ta'e sababoota dhumaatii kana fidaa jiran furuu irratti fuulleffachuu baannaan bu'aa guddaan hin dhufe jedhee yaadu jechuudha. Kanaaf fuulleffannaan akka kaafaa'uttis akka walbasaattis nuti qabnu tokkoffaa wal waraansi dhaabbachuu qaba. Gara ceasefire deemanii dubbii gara waltajjiitti deebi'uu qabdi. Wal waraansa kan fide
waltajjiirraa dhiibamuu fi wal dhiibuudha. Gara waltajjiitti deebi'uu qabdi jedhe. Akka Oromoottis Oromoo jidduuttis waltajjiitti deebi'uu qabdi. Sablammoota biyyattii jidduuttis waltajjiitti deebi'uu qabdi. Waltajjiitti deebi'uudhaaf ammoo humnoonni wal waraanan qaama sadaffaa irratti walii galaniin mariif dhiyaachuu qabu. Erga isaan lola dhaabanii booda nus itti dabalamne hambana maaltu rakkoo sanatti nu fide, hambana maaliif wal finne, bakka tamitti walitti dabne eenyutti dabre ka jiru san mari'achuu barbaachisa. Negosheet gochuudha barbaachisa jechuudha. Hariiroo haaraa sabootaa fi biyya ummatoota jidduutti uumuudhaaf madaa kaleessa fayyisanii madaan biraa akka hin uumamneef karaa uumuudhaaf mariitti seenuu barbaachisa. Yoo kan hubannu taate biyya diigamte misooma diigame deemnee ijaaruu irratti fuulleffachuu dandeenya. Amma fuulleffannaan gara mootummaatiin jiru saffisanii gargaarsa biyya alaa argachuudhaaf yaaluudha. This is not going to happen. Gargaarsi guddaan biyya alaatiin dhufuu baannaan kasaaraan gammaa kana jalaa bahuun hin danda'amu. Diinagdeen kufaa itti deema. Diinagdeen kufaa deemne jechuun rakkoon biyyattii daran dabalaa deema. Kanaaf ceasefire, bargain and negotiation, reconstruction, deebisanii ijaaruu, reconciliation, ummanni walitti fayyuu, hoggansi walitti fayyuutti deemuu qaba jennee taphanna. Kana gaafachaa akka kaafaa'utti kana qofa gaafachaa hin jirru, hojii hojjechaa jirra. Teenyee xiinxallinee jirra. Ce'umsa sadan dabre kana keessatti ummanni keenya gahee guddaa taphataa ture. Sirna nugusaa buusuu irrattis, sirna darbuu buusuu irrattis, sirna yaadee buusuu irrattis gahee guddaa taphate. Ce'umsa kana hunda keessatti garuu qalbiin isaa cabe. Tarii qalbii cabni guddaan kan yeroo ammaa kana yoo ta'es. Waa'ee maaliif yeroo carraan uumamu hundumaa, yeroo aarsaa meeqaan jijjiiramni dhufu hundumaa jijjiirama san kaapitalaayis goonee akkaataa dandaa saba keenyaatii fi dantaa sabaaf sablammootaa wal simsiisee deemuu danda'uun maaliif deemuu dadhabne jennee waggaa xiinxallinu sababa tokko guddaa jennee kan agarre Oromoon jaarmaya jabaa isa fakkaatu isa madaalu hoggansa ititaa imaammata ifaa fi sirriitti qulqullaa'ee qophaa'e qabaachuu dhabuu isaati. Kanaaf akka kaafaa'utti maal haa goonu jennee waggaa mari'annu jaarmaya jabaa ijaaruu kajoo irratti hojii eegallee jirra jechuudha. Jaarmaya Oromoo fakkaatu, jaarmaya hoggansa ititaa qabu, jaarmaya sirna mormuu qofa irratti osoo hin ta'in sirna ijaaruu maaliif amma ekspertii taaneerra. Sirna kuffisuu irratti amma ekspertiidha. Wanni nuti amma sirna kuffisuu duraan maal nuun jechaa turan. Mootummaan shimbirroo miti kuffisuu hin dandeessanii, mootummaa kuffisuu hin dandeessanii. Amma namuu harka kenneera akka nuti mootummaa jijjiiruu dandeenyu. Wanni addunyaanis ta'e uummanni keenyas wanni nutis ofitti mirkaneessin wanni nuti amballee hagammaan amansiisii yoo jiraate sirna ijaaruu we are yet to prove it. Wal dhoysuun hin barbaachisu. Yeroo sirna yaadeksan wajjin walitti dura dhaabanne san negoshee godhaa turre hoggansa biyya sanii wajjin. Yeroo hedduu wanni ittiin na aarsan tokko maal ture faranjoota biratti biyya bulchuu hin dandeessanidha. Saadni waggaa afran dabre kanatti san mirkaneessineef bulchuudhaaf hin qophoofne kan jedhu san mirkaneessineef jechuudha. This is fact. Marsaa itti aanu we will have no excuse. Yoon qophaa'in inni dhufa mootummaan immoo dhufaa immoo deema. Yoon qophaa'in garuu paawar vaakiyoomii uumamu sanitti fayyadamanii sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa ijaaruudhaaf hawwii qofaan haqa qabaatan qofaaf hin ta'u. Sirna qophaayaa qabaachuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf immoo jaarmaya ijaaruu barbaachisa. Jaarmaya hawaasaa, jaarmaya siyaasaa, jaarmaya diinagdee gahaa ta'ee kan aangoo qabachuu qofa osoo hin ta'in tokkoffaa aangoo waggaa qabate aangoo itichuu danda'u. Power consolidation.
Lammaffaa aangoo san immoo dhugeeffachuu legitimize gochuu danda'u jaaruu qabnaa jechuudha. You are sent to power, you consolidate power, you legitimize that power. Amma bar sirni amma jiru kun sirna abbaa irreetu ta'uu hin dandeenye. Sirna abbaa irree sirnaatu sirni dimokiraataa ca'uu dhiisati. Kanaaf ce'umsa itti dhufu irratti that is lolli kun dhaabatee wal waraansi hafee wanti biyya jamtu yoo gadi fuuftu taate dantaa saba keenya, dantaa uummata keenya akkasumas immoo dantaa olloota keenyaaf sabaaf sablammoota biyya tokko keessa jirru san wal kabachiifnee wal simachiifnee deemuu yoo ka barbaannu taate jaarmaya cimaa sirritti qophaa'e jaaruu danda'uu qabna. Kana irratti tattaafachaa jirra. Jaarmaya cimaa kun kiraayiteriyaa qabu maal qabaachuu qabu? Hoggansa itti ta'a, ol hubannoo qabu, gahumsa qabu, gahumsa san immoo horatu. Uumamaan namni dandeettii qaba hoggansi. By nature. Sun gahaa miti narchar godhuu qabna. Hoggansa Oromoo Oromiyaa fakkaatu. Hoggansi dandeettii qabu erga finne booda dandeettii isaa san immoo kappaasitii isaa jaaruu irratti hojjechuudhaaf karoorfannee irratti deemaa jirra jechuudha. San qofaa miti caasaa gad diriirsuu. Paartiin nuti ijaaraa jirru paartii sirna kuffisu qofa osoo hin ta'in paartii imaammata nageenyaa, imaammata dinagdee, imaammata hawaasummaa viable realistic alternative jaaruu qabna jechuudha. Governance, governing party, governing organization jaaruu kanarratti hojjetaa jirra jechuudha. Kun hojii laafaa miti. Anis gara paartii kanatti kan hin seeneef Baqqalaanis xurataa ba'u malee ijleen sodaachisee ka keessa taa'u kan itti cichaa jirruu fi ummanni keenya waan ce'umsoota sadan dabre kana keessa dabre irraa baratee gaagaamni akkasii akka irra hin geenye gumaata keenya baafne jaarmaya cimaa tokko ummata kanaaf jaaruu qabna jenneet tattaafachaa jirra. Tattaaffii kanaan itti milkaa'aa jirra. Daran immoo hojjenna. Isinirraa maal eegna? Tokko akka nu hubattan barbaanna. Nuti kaafaa'oodha. Paartii seeraan galmaa'ee biyya san keessa socho'u. Waggaa 25 achi jirra. Ani waggaa lama eegan itti dabalamee ati waggaa 10 ga'uu oolu. Marraa waggaa 25 keessa jira. Amma immoo hoggas haaraa isitti daballee kan jirus wal simsiifnee gara fuuldura socho'uudhaaf tattaafataa jirra. Haala jiru keessatti haala qabatamaa keenya, haala qabatamaa mooraa keenya keessa jirtu, haala qabatamaa biyyi fi addunyaan keessa jirtu laaluudhaan we are trying to carve a space. Kanatti akka nu hubattan. Lammaffaa waan dandeessaniif du'aa irraa kaasee akka nu gargaartan barbaanna. Hunda caalaa maal isin irraa barbaanna beektaa? Doolaara keessanii caalaa. Nu gargaaru waan hunda caalaa taasisa kan darii. Akka wal taatan barbaanna nu. Hawaasa keessan cimsadhaa. Jaarmaa keessan cimsadhaa. Hawaasa keessa yoo cimsattan, jaarmaa keessa yoo cimsattan, akka namatti yoo hojjetattan, Teeksaas immoo biyya hojiiti. Yoo hojjetattan, walii jidduu keessan tokkummaan jaalalli yoo ka jiraatu taate, gaafa taasisaaf, gaafa cidhaa, yoo wal kan dhuftan taate, nama rakkatee rakkoo qabaaftan taate, yoo ka walii obsitan taate, yoo ka wal dandeessan taate, Oromoof Oromiyaan guddaan isiin daaspoora irraa eegu yeroo mara kan hin jiru, wanni daaspoora irraa Oromoof Oromiyaan barbaadu inni guddaan dhugaadhaan qaaloomina jireenyaatiin doolaara keessan isin barbaadna soban qabu. San caalaa garuu what we really need from you is unity. Do not export toxic politics nutti. Me imagine ummata halkanii guyyaa dhumu kan hidhaddararamu kan waan nyaatu waan uffatu hin qabne asirraa gandummaa waggaa itti gadi facaaftan hiraara waggaa itti lallabaa ooltan. Starving people, nama du'aa jiru, nama dhumaa jiru, at least hamilee isaa eeguu fi danda'uudha qabna jechuudha. Anama daasporaa miti, kanaafuu akka warra biyyaatti isinitti hima. Kanaafuu tokkummaa teessan cimsaa,
hojjetadhaa wal obsaa waliin jabaadhaan jaa amma immoo halaqaa kiyyattan kennaka wayyuune jirti bale akkam jirtu egaa namoonni baay'een isaaniiru Jawaaris waan baay'ee isinitti dubbateera ani siree bakko xiqqooma si waa isinitti dubbachuun barbaada magaalaa kana yeroo seenne har'a akkaataatti isin nu simattan gaafa argu baay'een ajaa'ibsiifadha an community hagamiitiin se'e baay'ee guddaa baay'ee namni hedduu maaliif baasiin itti bahee qindeessuudhaaf yeroo inni fudhatee humna inni fudhatee gaafa ni ilaalu community guddaa natti fakkaatee ture garuu haga kana amma kana taatanii simannaa akkasii nu gochuun keessan jabina keessan nutti agarsiisa eenyummaa keessan nutti agarsiisa ulfina isin qabdan akkam fudhadhuttu ulfina isinirra nuu kennitan anaaf Jawaariif qofa miti kan gatii baase nu duwwaa miti nuyi warra carraa qabuudha malee kan Jawaar caalaas ana caalaas qabsaa'ee kan lubbuu isaatti wareege beekatu jira kan ammoo nama hidhaa keessa jiru kan qabeenya isaatti dhabe kan maatii isaatti dhabe meeqatu jira garuu nuyi warra carraa qabu waan taaneef rabbi bakka kana ulfinaatiin nu dhaabe waaqayyoof galanna ta'u isinis immoo dandeettiin keenya hundumaa caalees miti yookaan gatii nuyi baafne hundumaa caalee miti jechuudhumaaf isinis ulfinni keessan guddaadha maaliif yeroo nu hidhaa turre yeroo hundumaa hiriiras baatanii maalis gootanii baluun hiikaa jecha akka turtan dhuma quba qabda yeroo nuyi nyaata laganne kan caalaatti miidhame isin akka ta'e hin beekaa namoota warra ala jirutu baay'eetti miidhame nuyi dhugaa isaa dubbannee fi yeroo kutannee dhumatti seenne waan sana hin nyaannu uummanni keenya sabi keenya darara keessa jira rakkoo keessa jira asteenya homaa gochuuf hin dandeenye rakkoo isaa hiikuuf hin dandeenye kaleessa dura dhaabbannee kana godhi jennee oofaa turre lubbuu baay'eetti wareegsifneerra waan baay'eetti gooneerra garuu har'a homaa gochuu hin dandeenye kanaatiif akka hooggansaatti nama gara du'aatti gara qabsootti oofuu duwwaatu hin taane duutis akka jiru dura dhaabbatee du'a fudhachuu akka danda'u sin argisiifna jennee garaa kutanneeti kan du'atti seenne dhugaa dubbachuuf deebi'uuf hin barbaanne yookaan deebinee nyaachuu hin barbaanne guyyaa 39 yeroo teenye lammata deebinee hin nyaannan jenne maaliif hakiimonni nu bira taa'anii la har'a guyyaan tokko akkuma dabalaa deeme qaama keessan keessaa kanatti irrataa deema fayyaa keessan gara fuulduraa irratti kanatu dhiibbaa akkasiitu ga'aa deema sammuun keessan akkas ta'aa deema kanneen keessan onneen keessan akkas ta'aa deema lammata nama taatan utuu nuun jedhanii nama ta'uu hin barbaannu jiraachuus hin barbaannu jenneeti maaliif eega waa gochuu hin dandeenye maal godha hooggansi tokko yoo du'e wayyuu gaafa sana gaafa nuyi nyaanne tareeti isin gammadanii bultan ta'a nuyi garuu akka nama saba isaa ganeetti akka sanatti of ilaalle maaliif dura buunee siiduu natti jechaa turre tudduunee uummata kanaaf gaarii ture jechuudha egaa yeroo sana isin immoo nu caalaa miidhamtan baay'een keessan kan nyaata nyaanne isin warraas jirtan dhiisaati saboonni biroon illee warri nu eegan illee poolisiin illee maal illee hakiimonni keenya illee nyaata nyaatuu jibban utuun waan tokko nyaateen isaan ammas nyaatu goris nyaatu iftaanis in qaanaa booddee maal jennee nyaanna jedhan nyaata isa fudhatanii dhufan halkan nu bira bulan fayyuu hin dhiisan nyaachuullee dhiisan hamma kana ture hamma kana nu wajjiniin akka dhiphachaa turtan hin beekna maallaqaan nu biraa nafne maatii keenya gaafachuun nu biraa nafne har'a immoo kabaja akkasiitiin nu simachuudhaan nu biraa nafne kanaatiif galatoomaa isiniin jechuudhaaf iddoo kanatti argamne galatoomaa waa tokko immoo yaade akka sana konkolaataa filattanii maal gootanii waan meeqatti baastanii orgaanayizeeshinii sanaan yeroo isin nu simattanii utuu bilisummaa arganne tubbaa biyya keenyaa taane utuu uummanni keenya dhimma hidhaa keessa jiru sun utuu hundumtuu utuu ba'e biyyi keenya utuu biyya dimokiraata ufte too taate biyya nagaa utuu taate
gaafa sana jarri kuni akkamittiin simatu laata jedhee tayyaadha. Gaafa sana akkam ta'a kan nama lamaaf akkas ta'e namoota irra kumaatamaan lakkaa'aman gaafa isaan mana hidhaatii ba'anii guutummaadhumatti biyyi sun biyya mana hidhaa ta'uunsee gaafa hafe gammachuun keessan akkam ta'a laata jedhee tayyaadha. Waaqayyo garuu guyyaa sana nu agarsiisa. Gaaf tokko nu argina jennee yaadna. Har'a namoota kumaatamaan lakkaa'aman dargaggoonni kaleessa fidanii namoota har'a aangoorra jiran aangoorratti ol baasan hidhaa keessa jiru. Baay'een isaanii hidhaa keessa jiru. Baay'een isaanii har'as sodaachaa jiru. Har'as baqachaa jiru. Kana ta'an seeni akka lakkoofsa Awurooppaatti 75tti jijjiiramni gaafa dhufe abdii ture. Inni hin fudhatame. Isaan booda 91tti yeroo dhufe abdii ture inni hin bade. 2018tti qabsoo meeqaan wareegamni meeqa kaffalame namoota waaqa beekan dargaggeeyyii warra cuucca jala ture warra dhiibbaa ormaa jala ture warra rakkoo Oromoo beeku warra rakkoo sabaaf sablammii biroollee warra beeku warra qajeelummaadhaan biyya kana hoogganuu danda'antu dhufe jennee gammanne. Akkuma sirna Jawaar dubbate yoo inni waan tokko afaanii bahee waa'ee jara sanaa yoo inni hamaa dubbate dhiisin jedhan ture. Anatu lolan ture. Abdii guddaan irraa qaban ture. Abdii guddaa ana duwwaa otoo hin taane abdii guddaa irra kaa'annee turre. Dhukkuba keenya barree turre. Sila maal jedhenne wanta tokko dhukkuba isaa beekan qoricha sirrii hojjetaniif fayyina ta'aa jedha. Dhukkuba isaa beeknee turre gaafa sana biyya kana keessa walqixxummaan dhibuu isaati dhukkubi keenyaa jenneen. Biyya kana keessa aadaan saba isa tokko ol ka'ee afaan saba tokko ol ka'ee inni biraan immoo gadi bu'ee inni tokko saamame inni tokko immoo saamame olaantummaaf gadaantummaan waan jiruudhaaf kun rakkoo keenyadhaa jennee rakkoo keenya gaafa sadda baafannee turre. Qoricha isaa immoo qoricha gaarii nuuf kennaa jennee warra nu itti kennine qoricha dogoggoraa yookaanis immoo qoricha waan sanaaf faallaa ta'e nuuf kennan. Rakkoo har'a keessa jiru keessa nu buusan. Gaafa sana lafa keenya irraa buqqifamnee hin saamamnee jenneeti kan hiriira baane. Qabsoon kan ture lafa keenya saamamnee waa'ee lafa saamamuu miti har'a isa keessa hin jiru. Gaafa sana waan biraan hin jiru lafuma nurraa fudhatame saamamne hin buqqaaneedha gaafa sana gaaffiin keenya. Har'a immoo buqqaaneeyyuu lafa jiraannu dhabne bakka jiraatu dhabe ijoolleen Oromoo har'a yoo dhugaas dubbanne bakki baqataniitti baqatanii ni bee har'a hidhaanis dadhabe ajjeechaanis dadhabe garri itti deeman dhibee rakkoo akkasii keessa jira. Gaafa sana buqqaaneeyyuu nagaadhaan jiraanna beelofneeyyuu nagaan jiraanna har'a buqqaaneeyyuu bakka jiraannu dhabne. Dargaggoonni yoo lama ta'anii dhaabbatan sadii ta'anii dhaabbatan hin jiru waan akkasii irra biyya keenya keessa. Adamfamanii akka bineensaatti adamfamu. Ijoollee Booranaatti ajjeefaman sana argitanii tumiti viidiyoo isaa argitanii. Ijoollee silaa du'uuf ka'an ijoollee qoonqoo nuu fixu kan rakkoon iyyuu fixu kan olii gadi baqannaan yaaddoon iyyuu kan silumaayyuu ajjeese qoree irra oofanii dhaqaniitu gatteessisanitti qiyaafatanii ajjeesan. Mana hidhaatu immoo fuudhamee ajjeefame immoo meeqatu jira. Konkolaataa irratti wanni itti roobsanii rasaasatti roobsanii ajjeesan immoo meeqatu jira. Utuu obboleessi ilaalu utuu haati ilaaltu dugda duubatti hidhanii addabaabaayii irratti kan ajjeesan immoo jira. Haati mucaa sanaa gaafa sana achi jirti. Obboleessi mucaa sanaa achi jira gaafa sana. Kuni mootummaa nuyi mootummaa afaan keenya dubbatuudha jennee yaadnu keessatti kan inni ta'e. Mootummaa Oromaa keessatti hin taane kun ta'ee hin beeku. Har'a kana keessa jirra. Waan wal dhusinu hin qabu. Hin hidhinaa nama wajjin hin dhaga'an. Gaafa waraanni amma jalqabame kun waraanni otoo hin jalqabamin dura akka kaafaawatti waraana kanatti hin deeminaa jennee ibsa yeroo nuyi baafnu waa'ee managaa maaliif dubbattu jedhanii duula akkamiitu nurratti duulame. Har'a immoo waan san hunduma balleessanii waan hundumtuu badee daaraa ta'e
kottaan haasofnaa jedhanii immoo haasaarra jiru. Maal taatu gaafa sana dhaga'aniiru ta'e? Maal taatu dhaga'anii gaafa sana? Agartanii rakkoo isaa baraniiru garuu qorichi kennameef sirrii miti. Har'uma iyyuu maaltu ta'aa jira? Warri Tigraay kukutaniis maal godhaniis gara barcuma gara haasaatti gara mariitti akka mootummaan deebi'u godhaniiru. Harka isaa micciiranii gara itti ba'uu dhabee isaaniin wajjiniin haasa'uudhaaf amma walii galeera. Waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin garuu haasa'uu hin barbaadu nan fixaa'edha. Nan balleessa nan barbadeessaa hidheetu waraana irratti labsee jira. Kunis deemee akkuma sanadha. Harki micciiramee deebi'ee taa'uu hin dirqama. Maa wal finna. Maa kanarra wal geenye. Maa dhagaa irrattis wal kuffisna. Maa qabeenya keenya barbadeessina biyya keenya maa balleessina. Hariiroo saba biroo wajjin qabnuuf maa balleessina. Aangoo irra turuuf jecha maa hariiroon saba biraa wajjin hin qabnu maa bada. Amma Wallagatti waan ta'u dhageessaniitu gidduu kana. Uummanni sun akkamittiin akka dhufee achi qubate hin beekne warra qubachiise keessaatii ani tokkodha yeroo sana.